badaadeemaa ta'a jechuudha. Isa duriirra badaadeema san daran dhaloonnis badaadeema haalli jireenyaallee garteedha akka gartee amma waan amma mul'ataa jiru kulliin keessan ni beektan kaasu haasa'uu nama barbaachisu. Kun yeroo yeroodhaan ajandaan nuuf uumamu kun namni silaa quraana rabbii barata ta'e diiniidhaan osoo of shaagala ta'e sharriin isa shaagalu hamtuun isa shaagalu tokko hin jiru. Faallaadhaan of shaagale quraana rabbiitiin bakka hin qabu. Hadiisa rasuula rabbiitii alayhi salaatu wasalaam bakka hin qabu. Quraana inni barate illee ma'anaa isaa faatihaa ittiin salaatu kana ma'anaan isaa maal akka ta'e hin beeku. لا إله إلا الله محمد رسول الله وان النجد مقتضى إسا وان النمرتس وان النجرت إلى عجج تكوهم بيكو أكنتي إسلام مرة أقبو تانيت الرول ناتشو جرجتشو كان مالكو تشو قبل الري خيري دانو شاغلو إنو ماو وان أدى وان كلين سر دي مكنا بكت كنتاني وانا كسيتينو في شاغلنا هدو نما namummaa isaa insaaniyyummaan sirkaa bade namarraa dhalachuun isaa garteedha hanga nama shakkisiisu tokko gahee jechuudha. Kana yoo kamiin jijjiirraa yoo quraana rabbii qabannee markaza amma jirtan kana jabeeffattanii bakka jirtanutti khayriidha yoo of shaagaltan qofa wallaahi khayriin nun shaagalu taanaan markazni nun shaagalu taanaan quraana rabbiitiin hin shaagalamnu taanaan ibaadaadhaan hin shaagalamnu taanaan faallaan kanaa jallina malee hin jiru. Faallaan kanaa nama diiguu biyya diiguu fi gartee hawaasa mujtamaa islaamaa diiguu malee wanti biraa hin jiru. Kanaaf arra duraan sabni akka sabaattis yoo fudhanna ta'e tokko ta'eeti diina ofirraa qolate diina ofirraa eega. Arra ofumaafuu wal keessatti deebinee lagaa fi kutaa fi gandatti deebineeti akkasitti sadarkaa wal nyaachuu bira geenye. Ummatuma islaamaa ta'uu barorummaa bira darbinee illee ummata islaamaati ummanni kun. Kanammoo maal waan hedduu ulfaataadha isinitti himuu hin barbaachisu waan ta'eedhaaf amma barbaachisutti khayrii kanaan of shaagallu rabbi nu haa tiksu tikasaa keessa rabbi nu haa kaayu obboleettii keenya rabbi si haa jabeessu karaa ati deemtu karaa milkii rabbi siif haa taa'isu biyya ati itti galtu qilleensa nagahaa kan aafiyaa sii ta'u kan imaana sii ta'u kan gartee imaana ka duraarra sii zayyadamu sii dabalamu maatiin itti galtu maatii gammachuu galuu keetiin asbaabni milkii asbaabni rizqii hundi kan sii banamu imaanni garteedhaa kan sii dabalu sadarkaan guddinaa rabbiin biraa kan sii muramu rabbi siif haa taa'isu obboleeyyan kee kanaa wajjin immoo gaaddisa arshii nama dhaabbatu rabbi si haa taa'isu warra gartee gaafa aduun taakkuu tokko namatti dhiyaattu san gaaddisa arshii waliin dhaabbatee jannatul firdoosin gartee waliin dhannamu rahmaan isin haa taasisu. Ustaaza keetii wajjiniin rabbi walumaan isin haa milkeessu. Milkaayaa maatii milkaa maatii nagahaatti rabbi si haa galchuu siin jenna. Ayyee ani asuma irratti isin irraa dhaaba. Ustaaz Habib maal jettanii? Maashaallah. Fawzii anis amma dhufti haga isin du'aa gootan kana numa dhufti inshallah isin rabbi ilmi irraa rabbi isin haa dabalu duraa rabbi ilmi isin ilmi irraa rabbi isin haa dabalu ilmi nama fahamsiifta rabbi isin haa kennu ilmi xawiila ilmi dheertuu ilmi akka baharaa yaatu ilmi akka abbaaya dheerinnaan abbaayaan kun addunyaa irra tokko fadhan dheerinna akkasii ilmi akkasii nama dheerattee nama fayyadu rabbiin isin haa kennu. Haya Fawziyaan teenyas yoo jala jiraatte laayikii ol kennitee liiftii wanni bada kana maal jedha wiitiingii jedhan seentee ol si baafna inshaallah. Maashaallah akkana kaabu suhaybii kenna wallahi maashaallah yoo jiraatte jedhaallee yoo qabboon akkanatti illee ol jedhaa bu'anni jira. Haya inshaallah bakka Fawziyaan birallee jirtina fakkaata. Haya yoo akkam jettan ustaaza akka ustaazonni nu dhufan yoo sumayyoon dhummaan du'aayi nu goote. Hawwa inshallah namni bira yaasira Qur'aan mustaaf nu bira jiran kana ustaaz Miftah harkana qabatanii taa'utti jirani ani anuma sabe maal ustaaz maqaa bara ustaaz ta'uun garreessaniif lashitti jenne ani anumaan kun anillee anuma isaanillee isaanuma sanumaa yoonni jenne maashaallah baga nagaan dhuftan ustaaz baga rabbi nagaan isin fidate yaa ustaaz Miftah maashaallah baga nagaan nu dhuftani
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam makan magabdan ya. Numa dokanne akkam numa dokanne dhugaa rabbi dhokatanii taphataa bareedai. Mashallah. Ya sila bara. Ikhfa kan of godhu hin barbaachisu izhaar mallee yoo taatanii bara rakkoon qabu izhaara ta'anii deemuun barbaachisaadha. Baga nagaan dhuftan garuu isin anaa dhufu jenne irra deebisaan. Gizee maatu gizee ikhfaa ta'an ta'e bara ustaazuna quban qabdanii isin. Lafti ganna ittaniiti Itoophiyaa keessaa laa birraa seenne bara booqa birraa argachuudha. Orguutaa jala kana birraa naga qabdanii fayyumame. Alhamdulillahi wallahi wamaan jennu aya maayikii gara keessan deebifne nasiyaa barattoota sumayyoota jala kana argamanii fi bilaadota jala kana argamanis du'aa itti gootanii nasiyaa waan nuuf fidaniif shaashamba itti nu gootan gaa. Qofa maayikii manaa kennitaniin dhugama. Ima fudhadhaalleen dhugama. Gandi inni qorrii akkam irraa addinsaa ijoolleen wal qabatanii rafu jiranis jira. Ijoollee waan ni shakke akkam bilbichaa miti anumaallee ni shakke jala kana taaftaafiin hin jiru. Taaftaafi maafi sheerii maafi qophiileenki maafi innaa lillawana. Maal jechuudha maafi moo warruma ustaazaa bichaas keessa jira maa namni addisii dhufe hin jiru laata namni nama hedduu ijaan argu jirra. Jala kana shaashambaa yoo jedhanii gubbaa kana kolfanii yoo nun kolfisiisan nu maal ta'an numa rafeessaan wajji. Bara ka namni jala kana taa'ee waa waliin darbine bara yookaan asirra taa'ee faaso nama rafeessitan dhugaa rabbi sagantaa irraa nama raffisan eekka. Sagantaa nu raffisuun hin barbaachisu sagantaan gara galgalaa kanaan nu raffifnaan achi oofee maan nu godha. Akka warra saabarkaa fi nu raffisa ka. Warra saabarkaa fi taana. Yaa waaqni baase gaati. Haa akkas inshaallah. Alaa kulli haal ustaazonnii fi barattoonni markazoota garaagaraa irraa dhuftanii hundumti keessanuu baga nagaa dhuftanii isiniin jedha gahanii anumaan kun reeftananii dhugaa rabbii shawwadeetiin ganda takka deemee dhufu jira dhiifama. Onkaan basalaan maxxaachu afaan warra soddaatanii illee hin barre. Ayyee. Waan beeku hin jeninaadha. Warri beekana gurgura kana jiraannaan ni hidhamee dhugani. Iddoonni jala kana dhabaman. Akka Ustaaz Abuu Suhaybii fi Ustaaz Adil Ahmad dhugaan irraa kaasan dhugaa rabbi irraa afaan kana yoo tasaa shawwadanii beekan. Kanaafu Ustaaz Adil ol baafee inshaallah akkasi inshaallah baga nagaan dhuftan hundumti keessanuu barattootaa fi ustaazonnis maashaallah tabaarakallah inni bareedda yoo akkanatti ittaasan dhugaa rabbi ni bareeddu rabbina kan umrii keessan walumaa warra dheeratu isin haa taa'isu maal isin hin jennu deebo wanni jennu hin jiru obboleetti teenya xayyibaa kanarra yeroo dheeraadhaaf markaza Abaa Ubeeda Tamil Jarraa qabdee haadha taatee abbaa taatee keessa taa'aa akkasuma gaa cinqaa fi rakkoo hunda as keessatti dabarsaa turtee har'a garuu kaa carraan jireenya biyya ormaasiif dhumatee jira gali gara biyya keetii jennaani amma kunoo galuudhaaf qophii xumurattee karaa bu'u jirtu inshaallah rabbiin karaa nagaa karaa milkii karaa gammachuu maatii keetitti rabbiin nagaan si haa galchisu hin jenna obboleetti teenya akkasuma ka barattoonnis ustaaznis maaliif jennaan kan namni guyyaa wanni tokko nama biraa bahu baay'ee namatti hin tolu maatii biraan namni tokko yoo biyyaa bahuuf ka'e amma isin biyya garaarratti malee biyya ba'an jirtu ka jedhan quba qabaadha waan biyyaa bahu namni garii waan biyyaa bahu jirtu se'eetiin rirrifata bara onne ni bobbo'a akkasii miti biyya galaatti dhugaanne nama akka tasaa biyya galtee tuma yoo nu dagatu baatte isheen maatii argatte jennaani maatii onlaayinaa kan yoo dagatu baatte akkasii inshaallah rabbiin nagaan si haa galchu wanti sidhaa mannu yoo jiraate binnasiha nasiyaan sidhaa mannu yoo jiraate gaafuma galte waan biraallee yoo dhabde yoo barachuullee dadhabde obboleeyyan kee ustaaza kee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun hin dadhabin tama qubee lama lamaan barreessan san garte isuma san salaamtama san qara'uu hin dadhabin
waan biraallee silaa waan biraa Allahu a'lam rabboota beeka. Salaamtama sanillee gaafatuun dadhabin siin jenna. Kanatti aansuudhaan namni biyya yoo gale waa hedduun shaakalama. Rabbiin mashguula rakkoo fi cinqaa biyya keenyaa sanis irraa bilisa si haa baasu. Nagahaan biyya galchee maatii kee galchee nagahaan jireenya bareedduu jiraatu Rabbiin siif haa fedhu. Mana barnootaa jechuun mana barnootaa jechuun iddoo beekumsaati, iddoo qaawumsa sammuuti. Kana keessatti immoo isin hundi keessanuu of agartan jechuudha. Of agartanis maaliif jennaan barnoota irratti yeroo kamuu yoo ta'e jechuudha. Yeroo kamuu yoo markazarra gatteettee wanti hedduu sammuun kee raahaa argata. Garuu yoo gara biraa deemtu sammuun kee dhibamaadha. Dhibamaa jechuudha. Ustaad Adil ol baame dhibamaadha sammuun kee. Maaliif yoo gara biraa deemtu waan hin taane agarta. Facebook dhaqi waan biraa agarta. TikTok dhaqi waan biraa agarta. Gandi sun egaa ganda wantoonni garaagaraa keessatti wal ga'e jechuudha. Kanaaf isin immoo kanarraa bilisa taatanii waan hundarraa waan mareef Ustaad Abuu Suhaybii jedhe sana hundarraa isin bilisa taatanii as keessatti argamuu keessan immoo gammachuu waan hundaati. Gammachuu waan hundaati jechuudha. Maashaallah mana barumsaatti argamu jechuun gammachuun kana ga'een jiru. Mana barumsaa innaan kaka lafarraan seenaa jiran. Lafarraan jenneenu kamammetti jiru kan inni malee. Bismillah. Akkas inshaallah jajjabaadhaati. Rabbiin galmaan isin haa ga'u hunduma keessanuu warra galma ga'u Rabbiin isin haa taasisu. Kan ammaa achis akkasuma obboleeyyan teenya warri galuufis yaada qabdan hunduma keessanuu Rabbi nagaan isin haa galchu. Maaliif biyya ormaa abadi namaan taatu. Biyya ormaa edimee namaan taatu. Biyya ormaa keessa jiraanna malee edimee keessa jiraachuu hin dandeenyu. Galuuf teenya hundumti keenya warra biyya ormaa jiru. Biyya ormaa miti jiru addunyaa tana galuu deemna bara. Biyya addunyaa tanuyyuu ergisa isiinuu asaniif gale. Wanni nuti mana isaanii galuu ni deemnu hoo maali? Akkanaaf qophaa'uu qabna. Jabaadhaadha. Hundumti keessanuu barnoota keessan irratti wal qabadhaa. Ustaazota keessan jabeeffadhaa. Amiirran keessan jabeeffadhaa. Wal dhagahaa. Galma gahaan isiniin jedha. Akkana si'a xiyya daalaatti itti narrumaa fudhadhaa dirqamaan yoo isin diddille. Akkas inshaallah dhiifama. Sagaleen xiyyarraan tana boo'ichaaf hin taatu. Booda wal iddachaane inshaallah daqiiqaa muraasa booda wal iddachaane yoo Rabbi waliin nu dachaase jechuun sagalee boo'ichaaf taatu fidadhe dhufe jechuudha. Ustaaz Adil maayikii banadha inshaallah. Ustaaz Habib akkasitti Ustaaz Adiliif inshaallah sagantaa nuuf kennaadha. Du'aa itti nuuf fufaa isiniin jedha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودي واندموجي وبوليان كي كان إسلام سلامتان تيجي ورا جنتا سلامتا ورا مركزا سلامتا مسلم توتا أكا كنيسا لقا في غارة التامرتي لقا في مكالي دبرتي بكما يسنجر تنتي سنرتي هاتات ميتك بكما جرتان ساني قولوا لرب الأرض والسماء إسا سميف دجي ومي فياسيف كني أما قرانا عندقي فتقرانا حديثا عندقي فتقانا سيف كني الحمد لله جي وسو قرانا دبدي والله نمني سنجالت دودا سنجا وسو إجتنا دبدي نمني أرى حبيبي حبيبتي سنجو jaalallo jaalallee siin jedhu hundi isaatu
بلا سنجا قالني ربي سراني دما قال الله تعالى في كتابه العزيز ربي كين يكبجما قرآن بريدا كيستي هقان دبت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يا بني آدم مخقبان لفجلان بابوران اللي انسى قباس كديم سما كانني ربي يو حساب إن فتو سنجا كانني ربي سنكيسا كانني نكا إسلام ماني جيهيات أمنتي بلالي في أبو بكر موتي عربا والكتابوتي أمنتي دبرتي في دير والكتابوتي شيخا في درسا والكتابوتي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى صدا ربي تملئ ربي سنها قلتهم كان إسني قرآن ربي كرا واسو ولكب أولي يافت واسو ولكب محمد رسول الله والذين آمنوا معه محمدي في صلى الله عليه وسلم والرئيسة أمنا وليافة والجالة وليف قرالا فالننجا وبلينك يكاناني تكاقفاني سنين ربي سبحانه وتعالى نما هدو سرتي أولي نما سنيولا كويتي أمنتيكما أفري في سناولتو الدنيا تنرجر أمنتي ليسان كيسا أمنتين انترناشنالي أمنتين سارتفيكيتا سمي قبا فرد أمنتي إسلام ما قف كان قرآن إسي هقا إيقل لا ريب فيه شكين قبو جي إيقل كتابة فيتيو دبستو جل قبرت يو دقو قري جراتي إيميل ترانو بريس يقانو أفكول جسينجا لكن القرآن أمنتي إسلام ما نتقامنو قرآن كين لا ريب فيه شكي توكون قبو سينجا الحمد لله ربي إسلام ما نفكن أكال لالي أركضتي بردو مركز كلام قربي يا قلوف ديمتي إلى بيتي الدنيا دا سعودي جراتي دبي جراتي أمريكا جراتي إثيوبيا جراتي أيكم أحسن عملا وجمتي سيبونس غندي دنيا غندمتي حجة غندم أكنما دنيا را آخرة ديموت سانيف أبوليتي تين يوكان أبولي سكين نما غندتات تقلو ديم رزقي بلودا غمجودان إسلام مادان دام سنين نساف دام يوكان إسي قلوف ديم توف دام عليك بتقوى الله صدار ربي سرت هاجرات فإنها نور لك في الأرض والسماء صدار ربي إفاجرين سيفتاتي لفا في سميتي صدار ربي كبار واني هندي لافتو سيفتاتي صدار ربي كبار بيا جراتوس بيا باتوس ربي سي وجه جراتا وبليان كي يكا إسلاما ولما لسني دبر كانني ربي سبحانه وتعالى نرتي ودي تفيا كانني إسلام ما جالم ما إسلام ما جالم ما وبلم ما قرآنات ولي في سن حديث والكبجا والجبيسة أنك والجنجراتا وبلم ما إسلاما جتون الرولي الدفتي تريبرو الدبات جتشا ولين أرسين وجا ولين ديرين يودلن تو أبسي لبو تيكبي أكا رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابتي جيساتي مالجي يودلن تيفكبي لا تغضب لا تغضب وان دلن سوني رسكا في هجة وخالق الناس بخلق حسن نما ولين حال قارين جرار أكا رسول ربي موتي علاماته الرجة مي انتبن بادي يرى بدوني دفه حتى تجيني هدت قبي هدت قبي أتي حتو موتي جهتو قبينيا نسامتي جيم مكت قديسي هجول لي دراجر
عمر بن الخطاب صحاب النساني لولن رسول ربي صلى الله عليه وسلم من دبا كان أخلاقه القرآن أخلاقني رسولا قرآن تري وبوليان كيا كانوا ما نسيدي فداما نجي أن ترى جرجراني ندفع جرجرمان في جاي سنين ربه ولقم مجول لين سنين تندفنين فكاتا نوف قلت عن سنين جاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لقاء آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عادي ما شاء الله ربنا يسنها جالته علمي ربنا يسنها هذا بلوان جالته دراسني كن ربنا يسنها رام فرتني أكم نجبان كون دوات إيرنا نجرا جبتاني جبتان مجبان كنا رجوع تامي جبان كنا شاشة جبان كنا ولا أميراني تي ورّون جل كنا أرجم تاني ورّي جل كنا تتيسني رافو جرتاني اللي تاب بركان بدايا كنا بريدة شاشة مسجوتا أستاذ هذا اللي كنا نجان وادي مني إن شاء الله نموني براتي سيوجراتنا الله أكبر يا رب النباس يا الله يا رب رسولك إنك يا رب صدركا إساني يا رب النفوري نما صدركا إساني ولدم يا رب نتايسي يا أجاب بلوتي تينا تولي كبرني فتقر بيا ديم وفديم تتنا ربي هجايسين وحباسو وانسيني ياني وانسيني يادي انتهان بين ربي نسيها تايسو وان دران بيان باتي تير آنجو في ربي توفيا غافا قلت ربي نرها آنجي سوفي Bako saja halle nam tokko baha buuta gubbaan kun yoo buuta das nama jaa namni yoo san mirqaanallee yoo san mirqaanillee nama argama yookaan immoo akkuma tokko nama bobboda waa akkana bareeda shaashan baarkaanillee akkana jajjiraatu maani gubbaa kana yoo namni akkana buutani bareeda maashaallah rabbiin isinirraa jaalatu barattuu ta'inna tayyiba gara biyyaa galuu deemtu biyya tasirakkiftuu miti taqilleensi eegabaate si jijjiiramtuu miti taqilleensi isiillee simatee asis jaalattee as booda lamoo biyya kana keessa hin bahu waan jiraadhe biyya kana keessa taa'ee danda'u ilmi rabbii haga barate barsiisaa yoo na'aan joofiillee onlaayina irratti ustaaza kiyya salaama gaafataa guyyarraa dhufee baradha nama jedhu rabbiin si haa taasisu ni aanjawaa Itoophiyaa keessa ta'anii baratuun ustaaziin Itoophiyaa keessa ta'anii isin barsiisuuf jiranii maaliif atis Itoophiyaa gaafa galtee waa azaaboo hin galle Itoophiyaanis biyyummaa jannataati Oromiyaan keessatti wallaahi biyya jannataa irraa jannataa gara jannataati Itoophiyaa keessa ta'anii barachuulleen barsiisuun akka aanjisuun arguu jirtanii ustaaziin barsiisu jiran kun maashaallah barachuulleen akka aanjuu obboleettiin ta'e xayyibaan isin garsiisuu qabdi garee kanarraa fagaachuun qabdu aadminii ofii deebisuun qabdu teessee akka durii sanitti ammas teessee fataa jettee akkuma duraanii sanii ol tahuu qabdee yunaamni gaafa biyyan baa jirtu maalii fi maadaamtu iyyee garee kanarraa si baasaa gaafa biyya kee jirtu hojii mataa keetii yoo baratte hojii kee keessa teessee nam tokko namni si dubbisu hin jiru gize barbaadde maayikii banattee barattoota dhufteen seenaa jettee nama keessummaa duraan addisii dhufee jiruun akkasii simachuun dandeessaa rabbiin si haa aanjissu maasha Allah barattoota keenya warroota asirra argama warra keessummaatiif warra markaza Abuu Ubeydaa ibn al-Jarrah amiinu haadhihi umma markaza amanama ummata kana ka rasuulli jedhe alayhi salaatu wassalaam Abuu Ubeydaa yaame markaza san keessa warri argamtanii fi warri bakka biraatis addisii taatanii dhuftanii markaza kana jala jirtan ajaa muraada keessa rabbiin isin haa gahuu obboleetii teessan geessuu dhuftanii gaafa guyyaa namni Allah khillaa yawma izin ba'duhum li ba'din jaalalloon gariin jaalalloo gariif aduwwii jedha rabbiin kenna yoo dubbatu gariin isaanii gariif aduwwiidha gariin isaanii immoo shafa'aa walii ta'a nama shafa'aa walii tahee saahibni saahibaaf shafa'aa ta'a sababa obboleettii teessanii diinaaf jaalattanii isin nama boru diinaa kana keessattis gaadisa tahee yoo kun gara ibiddaa rabbi warra ibiddaan duraan taa'isanii warra shafa'aa walii dhaabatee saahiba kiyya kun ani quraana wajjin guruppi irra waliin qara'e nama jedhu rabbiin isin haa taa'isu kullii keessan waan dhuftaniif waan isin as geessanii as teessanii markaza kana jala teessanii yaada muraada keessa rabbiin isin haa gahuu ka quraanni isin dhibuu hin beekaa rabbiin kenna nama quraanni dhibuu as keessa obboleettiin teenne eegoliin nu qabde hajaa isiitiif eegoliin nu qabne hajaa kakadha nu rabbii isiillee karaa nagaa nu haa galchudha warri quraanni isin dhibee waggaa hedduu isi deddeebitanii quraana kan ni dhiisa lakkin dhiisu shayxaana nu dhiisiisuu deema jettanii yaaddoo itti qabdan rabbiin asuma keessa isin haa baasu halkan kunis halkan jimaataati waan taheef du'aa inni tolti Ustaz Abu Salih Al-Fawzan barataa keessan warra dhufe kana anaa dhufun jettanii isinis moo anuma dhiisuu eddani maashaallah akkasii ustaazota keenyas warra duranii dhufanii illee rabbiin barataa isaanii illee rabbi wajjinaatiisu isaanis rabbiin nu haatiisu barattoota keenya warra as jala argamtan kullii keessa warra gubbaa irra argamtan irraan jalqabee warra markaza kana keessa guyyaa guutuu taa'aa ooltan irraa jalqabee rabbii yaada muraada keessa rabbii isin haa taa'isu
وأنا سياد دني متواري سنياد ربي سنيها مقهو أستاذ أبو صالح الفوزان نما ولوك أبو قبضان ونما دعائي نوغو قبضان ثم يوتو متقديفنا يوكان دعائي نوغراني لا لا أمير من كن أمير مركز إستاد دابو بيدما كنا لا إله إلا الله واتاته أنا أستاذ جاكنا أرغان جريو تاتي مينام تقدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أنا أعرف جنة بغانا كهان دفن تانيا دادوغا وان كم نور رايتين جنة. Oke, masya Allah. Bagana gahan na edani sinin jenda, masya Allah. Bagana gahan musimatani. Ma ya bola, masya Allah. Ustazi yang wala subhanallah. Ni kumartulu tiyara bitate. Ay, masya Allah, masya Allah. يا أبو بيجي كرا يسين الدمبيت يا أنا قفت تيار أنكم نمان نقول يا بدي سنس مكينا كبدان يعني لا أنا اللي ما بيجي مكينا اللي تارو تيار كبدان. Ajab biin durum teragetani dokara binamni marti tiyara dace subhanallah yo ana isinta temele ya subhanallah Abu Salih ile isani ile makina makabani subhanallah bi tiyara nurra fagati Abu ajaib rabbiti. وركنت في الدنيا أنا وجرت كم مكة فمرة مدينة في مكة زيارة جواني بيجر هذه مني أكنا كنا شاشم بايراني. Ibarabit. Uman dokara bi tiyara tisabati ajab. Ajab, masya Allah. Hai, masya Allah. Jazakumullah. Bagana gan dan di sini ini tinjauan insyaallah untuk kisahnya jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Kam ustaza ittigan di sana mun qobatan. Watak kalala ana mana rafu dabe amma isin argat ya amma isin mai tigatti te barata kana shasham bago tani wan tigan ni facaftani no birad fatat no go tamme nasiya boleti tenata yaran ya bi tana isa ja no disa wanto akka warruman iyara ko dugara baka tiyara kana mutana ko ta kesana ma no jirgona inshallah ajaib rabbi bismillah ana kana peran jirumman tabta bi disi akam tabta kana tisi matane isimo way inta man me takka umman gubbati wadi jaralle ta hafta ba go do education an dubbatina kuno akana bari da bari akana pataje nama lali da isin kakana isin dubbiwa ajaib rabbi tibara wa wannan kazi wata ta rugo meshi tuaka bare lipi kun da kamar liga dishe ni jagara gubba kana tibar ajaib bar isun iman ta ne rugo ajaib me sara ka yi isin kama kumar ganit isin gatif ne to wani duai de sani fi nasiya to isan purnan zuma jede Allah bila shit mesa cuaca abu namni terbatun juru umat tamburu ofi umman kesa umat tiyara kabutani abu ofi amun to duma yagetani wana makin numbi kan nafakata abu subhanallah ofi tiyara kabani bar ma ande tigan ofi tiyara kabani bar kidu wadda ce gidan da cawaro mu har jarin ne aya ta tiyara Allah kidu ay masya Allah maka isan kabu ay masya Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala musa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi mukami tanzili kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf ila akhirih fadhakkir fa inna adh-dhikra تنفع المؤمنين في آية الأخرى يقول الرب جل سبحانه أبلي وانكية دردو سو ربي كي نفار فنا ربي كانت ما شاء الله إدو بريدو منا بريدو ما شاء الله كشت أولين ربي إدو خلام ربي كشت برتمو إدو قرآن ربي ما شاء الله كشت حلق سجعاء أولو ما شاء الله كيسا إلساء أولوتي ما شاء الله ولدت نقبل دردو سو alhamdulillah rabbil alamin rabbi kenya galata galchu kamna rabbin kenna faruha gudata alhamdulillah rabbil alamin insyaallah akkasuma itti ansuudhaan obboleettiin yookiin obboleessi keenya gara biyyaatti wallaa barabakatan beeku obboleessa jamaa enda baasa subhanallah warra xiyyaara kana obboleetti ta'e nama taa'e ni wada obboleetti ta'e naji'a sumayyaa wallahi abu obboleettiin teenyarra masha Allah gara biyyaatti kan insha Allah hiqaa isii guwachuudhaan fuulaan gara biyyaatti deebitee jirti
qalbiin isii ammas achuma jirti malee Itoophiyaa jirti maashaallah. Aboo rabbi nagaa hannu haa galchu inshaallah jennaan jazakumullah khairanii. Inshaallah geegessaa isii irratti maashaallah rabbi wajjin qabee namni martinuu isii bira dhaabbachuudhaan geegessaa isiitiin maashaallah hundi isaa wallahi maashaallah gubbaa irraa kaasee hamma jalatti jalarraa kaasee hamma gubbaatti maashaallah namni jijjiiramee ajaa'iba rabbiitti iyyaaroffachuudhaan ajaa'iba rabbiitti waan biraa fakkaatanii maashaallah iyyaarummaan kunuu bara mataa isaaniitiin maashaallah yaabbatanii dhufan ajaa'iba rabbiitti asitti hiikatan fakkaatanii kuni ka godhame maal jennaaniin geegessaa obboleettii teenyaati maashaallah. Kanaafi rabbii kanarratti loluun qabe alhamdulillahi rabbil aalamiin jenna kunuu tola guddaadha qananii guddaadha jechaadha maashaallah. Kanaaf jazakumullah khairanii. Kanaaf rabbiin keenya yoo dubbatu maal jira jennaan yaadachiisi Muhammad jedhame yaadachiifni atamma yaadachiiftu kuni tanfa'ul mu'miniina ja warra rabbitti amana fayyada warra rabbii bulan fayyada yaadachiisi rabbi jedhe maashaallah. Idan akkasuma ammas rabbiin keenya yoo dubbatu maal jedha isin dhugumattu taatanii jirtu caaltuu ummataa maashaallah gara khairii wal yaamtuu waan badarra dhaabattanii ammallee irraa dhoogituu rabbi nuun jedhe maashaallah. Ajab mee goma rabbi nu filee bilaadha nu jaalatee bar maashaallah caaltuu ummataa rabbi nuun jedhe bar caaltuu ummataa maariidhaan taane jamaa khayritti wal affeeruudhaan gara khayrii wal yaamuudhaan wanni kun badaadha hamaadha irraa dhaabadha jechuudhaan maashaallah taanee jechaadha maashaallah. Mee tanattu alhamdulillah jaa bar kun qananii guddoodha wanna rabbi namaa kenne kennaa rabbi kenne keessa maashaallah rabbi ofiitti galate galchuu qabanii alhamdulillah jechuu qabna alhamdulillah rabbil aalamiin. Kanaaf inshaallah obboleettii keenya wallahi rabbiin nagaan si haa galchu nama nagaan gara biyya ofiitti galu rabbiin si haa taasisume dura isi tanaat du'aa hime shab gooniif inshaallah wallahi waa jenna rabbi nagaan si haa galchu abo rabbi nagaan qee nagaatti gante nagaatti haadhaa fi abbaa kan kee ka biraa baate nagaatti rabbi si haa deebisu nama haadhaa fi abbaa ofiitti nagaan galee nagaan inshaallah itti galu rabbi si haa godhu haadha biraa baate obboleessa biraa baate abbaa biraa baate maashaallah guutumaan biraa si baasee guutumatti rabbi si haa galchu isni galaami jigiun guutumatti ganama guutuun biraa baate nama hidhuudha itti galu nama guutuudha itti galu rabbi si haa taasisu akkasii bar nama hagam ka haadhaa fi abbaa qabu biraa ba'ee ka abbaa dhabe hagamtu jira jamaa as keessa ka abbaa fi haadha qabu akkam biraa ba'ee ganama haadha dhabe guyyaa hagamtu jira ka obboleessa dhabe hagamtu jira maashaallah. Kanaafi nama nagaan itti galu ka guutumatti galu rabbi si haa godhu inshaallah. Nama haadhaa fi abbaa keessatti maashaallah nagaan galu rabbi si haa taasisu wallahi nama nagaan warra yoo asii galillee maashaallah wanni aayaa tana kuntum khayra ummaa wanni qadheen maaliidha asirratti waa barateetta nasihaa asiidhaamu maalidha jennaan gabaabsee jechaadha obboleettii teenya taana jechaadha maashaallah. Gara biyyaatti galaa jirta hin beektanii namni gara biyyaatti imalu waa hedduutu mudataa hin beektanii jireenyi namaan keessa maashaallah wanni hedduu namaa ta'a tokko namaan ta'u tokko nama mijata tokko nama mijatu maashaallah. Idan wanni an isiidhaamu barbaadu maalidha maashaallah namni kaleessa duniyaaf yookiin ka biyyaa baana kana ergataniif alhamdulillah arda yeroo kun toluudhaan namni garam jijjiirame gara diinitti jijjiirame maashaallah asiin duniyaa dalagataa asiin diinii jechaadha hakki bitaa duniyaatu harki mirgaa diin ta'ee argame maashaallah. Idan atarra markaza kanarraa barattee galaa jirta maashaallah ustaazi kan kee irraa barattee galaa jirta maashaallah Abu Salih. Kanaaf wanni si gochuu qabnu tokko maalidha nasihaan jechaadha waan baratte nama barsiisuudha maashaallah facaasuudha khayritti nama ajaajuudha akka namni barumsarraa duubatti hafu akka inni gammadee jajjabaatu gara afuutti jechaadha maashaallah ka isaan sirraa eegan waan biraa
كأتي أمود بتوان براتو كبا وان ديني تو ما شاء الله أكاسي بدين كن سكيسا كليسو كبا سكيسا ملأتو كبا ما شاء الله ملأسو كبدا بشعر الديني دا بر أجب أدام الدين تنجماك نبر بوان براتي في أداء إسين كان براتيغل تجرد أي ما شاء الله أكاسي برجما والله توحيدا يبسو كبدا ما شاء الله ديرير سو كبدا نما أفان صلاة بين بسيسو كبدا سيسوابا ما شاء الله نما قجيل مفاتيح قرئين بين الجرابر نما قفي فاتفات يمتنا جدين بين الجرابر إذا كان يوهم تجسي أجري الأخواب قدر ما شاء الله أرى أستاذ سبس سيفل من دادا سيفل من دادا بيك بورتي ملكوفتا ما شاء الله كناف إن شاء الله تنتنا لما فا إبادة جبار ملي عبادة جبار إبادة ردوبة نركفتين كردوبة دي من قرفون تراتي ملي قلان كلام ربي لفن كائد قرآن ربي إرام قرآن ربي أكسي موكسين قرآن ربي أكسي براتي موكو نيشار موكو باس جبال دوتي ما شاء الله قنا ما قلقلت تكرر قرآن ربي كرأي وان برات كرأي كيس دي بتلالي يوج الراوانا ما دام ورقتنا ما دام يوج الراوانا ما هم ورقتنا ما هم دبرس وان برتر ما شاء الله وان ربي سبرس بر أتلينجر جرتبر ورك مركز كان سنتر أتلينجر جرتبر وان تاري برسيسا كان كيتي تاري برسيسا يجوا أبان كلام فارا ما شاء الله تاري إسا كلام ربي أفان سكاني سي برسيسني وان كان أكلمة أفان مرة أكما وان تك أفان هدني توم أشد دربني سنتك أفان هدا دربتر يفتمو وجيران أرجسيفت ديني دابر ما شاء الله كنا في جزاكم الله خيرا أكا صحابة رسولا كانت ما شاء الله فجأسوك أمنا صحاب نتينيا رضي الله عنه وارضاها حديثة رسول الرادقاني ما شاء الله إسيجي سودان ديم سجئة كل كان ديم سجئة كل كان ديمني جيسني ما شاء الله حديثتك ما شاء الله صحابون أكما رسولك صلى الله عليه وسلم مالجنا جنان بلغوا عني ولو كان عام وسو جتتك الليتاتي نرى جيسا جتتك ما فينتان قرى خيري نما أفر جيسو جتتك الليتانا نرى جيسا جدا هما قرى نما أنك أمنيتي ما شاء الله بربي بيكانو بربي كتاو أجرى بربي ما فذكر ما بجرى فذكر yaadachiisi jira bar fazakkiriin kun bir aalima qabatti jaahila qabata bar nama waan beenne keessa kana jira aalimatu keessa kana jira beekatu jira bar maasha Allah isuma kana yaadachisanii jechaadha kalaama rabbii kana maasha Allah yaadachiisa jedhani bar warra beekuu yaadachiiftu kan beenne barsiiftu yaadachiisuudha maasha Allah kanaaf insha Allah jajjabaadhu sin jenna tuni nasihatenya ka markazi kunillee siigumachu ka barsiisa kanillee siigumachu ka barattoonni keellee siigumachanii jechaadha maashaallah tuni jechaadha jazakumullah khair tana jabaadhu nu qabatta rabbiin si gargaaru jabaadhu sin jenna nagaa rabbi si galchu inni ijoon xiyyaara nagaha rabbi si yaabisu nagahatti biyya hankeetitti biyyootiti rabbi si galchu bi nagaha nama nagahan biyya ufiiti biyya ufiiti nagaan wal rabbi si godhu nagahan nu galisin jinna jazakumullah khairani wunni takkaasin tuqini wunni takkaasin argatini nagahan nu milkaahi sin jinna jazakumullah khairani jajjabaachuu qabna jajjabaadha sin jedha obboleewwan kiyya inshallah rabbi nurraa haa qibalu warroonni ammoo dhuftanii akkanatti maashaallah geessa obboleetti teenya jettanii hundi namaatu bakka markaza garagaraa irraa yaa'ee ustaazonni illee barattoonni illee maashaallah bira dhaabbatanii jazaa keessa rabbi isiniif haa kafaluu isiniin jedha inshallah baay'ee hedduu nama gammachiisa namni rabbiitti amane barbee bakka marattu hamilee walii ta'a bar hamileedha bar maashaallah islaamummaa bareedduu rabbi nuu kenne islaamummaa faaya bar maashaallah faaya tarabbiin ka maashaallah isisana abbaa ufee tarabbi kennu maashaallah tarabbi kennu bareedduu sana maashaallah rabbi nu tarjume alhamdulillah jedha jama
بركونو وركي لا بر وركي باني دي مارا وركي بتاوي الحمد لله جاء أجايب ربي تبربي ما جد رايا أبا من بربي ربي رحمة ثانية أقوله رايا ما شاء الله برجلا وسو أمني أدين إذا أرجع تكون جل وسو ما ننتي إسلام ما كان بيك جل سلا والله هنا سلا نورا أبينيا سلا هنا نورا فرتان جل سلا نورا غورتان جل بر نورا سلا فرتان أجاب ربي تبربي كان أفو ربين نما في جالتك إنك ما شاء الله نما في جالتك ربي سلاهما كني بر سفلتي بر ربي سفلتي ربي سلاهما شيكني ما شاء الله كان فالحمد لله يشوك أمنا ما شاء الله كان بيجبا جزاكم الله خيرني سلاهما كان في أبتشوك أمنا نيواتشوك أبيادوك أمنا جزاكم الله خيرني جبا أسمايوتا تينيا إلى أرى أبوليتين تيني نبرا بيغلاجرت ما شاء الله أرى أوام بارتين قلتي إلمو في فيدي ما شاء الله يقرأ اللي بلتي إجاري ربي بلتي بريدو ربي ستاجار بلتي غاري ربي ستاجار أن كنافي ورّي أولاين ربي جراك نجي ورّي برد في تنقو وميني جوار باريتي إسا سدفات نسياكو سدفات برد أرى أبوليتين تيني يقرأ بروم سخنا قماجي برتي أرى حروف كنك أجيل فتي حروفهما القاعدة ما كان قد كتمتي يو أدى تمرتي راته أدى يو غلاجرات يو علموك إيه أبات أدى غلام بربريسا برسيفتو ما شاء الله برور رجل كبدي أليف جتي برور رجل أفان كيتي ما في دور اللي كاسين لنجتي تقلت لا سبحان الله أكذي بر نمني برتي بركنا فايدة غابر لنجتي قلتي ما قد غلان كأفان كاو بيشا برسيسو ما شاء الله كجايبات نمني براتي بربية فايدة المو في فايدة بربية بالجامتي غنما كوليجي جالو في يونيفرسيتي جالو دائمني غنما الرابرة إنه هذا أبر يصير راوا فرتيبا يو بربلتي إجارتي أرى بربرسي فتبر أجيلو تتيم تبر مجان أسو مسجين أنك إن أسو جيشي كان أرجيني شيء نقدان كامباس إن نقدو أول الرابو حالة نابر أشكيسا واتماري وان قدو تماري جيكا بايشان مجان غافا غنا مانكا جيلي إستجل تري ما شاء الله نمك إمام أحمد فرد إمام الشافعي فما شاء الله نم نكونين نموت حاتي كد جميع أبر يتيم أبان كما دبر ما شاء الله أرى إمام أحمد نما بيكا الدنيا كانت ما شاء الله كتاب بحر أكا جايب لفكاني مبراكوتن أرى إسان كان نن مكان الدين رتك قرو قديك تمسي باس إينيو هذا سنجتار هذا بر هذا هذه جاي قدك أبدي إن مجتار هذه ilmu guddisuu fi ilmu qara'uu keessatti wanni akka haadha gahee guddaa qabu hin jiru jechaadha maashaallah gahee guddaa taphatu hin jiru kanaaf inshallah jajjabaadha rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim kanaaf inshallah jajjabaadha jenna inshallah ubbaytana rabbina baan siyaagachina gahan nugali نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ صلاح الدين الأيوب ما شاء الله صلاح الدين الأيوبي باركنا ربي لسنها تايسو نما بيت المقدس يهودا أركابا ربي لسنها تايسو الميدان بيكم سادان نما بيت المقدس أما يهودان وليقدون سنة بنو ربي لسنها تايسو أكما إن بيت المقدس من جروخنا دران بني برترخنا نما كسي ربي نسنها تايسو علمي ربي سنها دبلو أرجيوان كيسا وجه ربي سنها ترسيسو أرجيوان كيسا كيسن الراوا فهم كيسن الراوا براتو كيسن الراوا كيسن التيم تنيمتي كيسن التنيمني قلت لا سر اتفاهمي إسن اللي قمتشيسي إسن اللي رقم الدنيسا اللي رقم ربي سانها تايسو
abshiiraa ustaada gaarii qabdanii jabeeffadhaa barattoonni isaanii urjiiwwan isaanii sheeka gaarii qabdanii jabeeffadhaa maashaallah nama akka nasihaa namaadhaa namni argatu namni marri argatu maashaallah galatooma ulfaadhaa ustaada keenya baga nagahaan dhuftan nasihaa ta'essanis qeeballe matara nu jirti obboleettiin teenyas dhayyibaanis akkasuma an qeebala jedha yoo isiin qeebaluu didden beeku wallaahi an hin beeku kamaan nasihaa akkana bareeddu kana nama lafan kaawaa isiilleen qeebalteerti maashaallah akkasii galatooma ulfaadhaa wallaahi warri ammas seenu jirtan barattootarraa akkasumas ustaadotarraa warri duraan seentanii as keessa turtanis baga nagaan dhuftan irra deebiin isiniin jecha galatooma ulfaadhaa baga nagaan dhuftan baga obboleettii teessan geegessuu dhuftanii almu'minu kalbunyaani aduhum ba'da aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kanuma kuno tokko kanuma hadiisichi sun kanuma irratti illee ni kama maaliif mu'minni gaafa bakka tokko irratti wal jabeessa akka qaama tokkooti wal jabeessaa ustaadni keenyas karaa nagahaa bakka keembeelkii bakka khayri rabbiin nu haa geessu akkasii ulfaadhaa mu'minni laala akkana khayri irratti wal jajjabeessaa yoo kun bade kaantu kaan qaba mu'minni waliin dhiisu bakka hamtuutitti kuntum khayra ummatin akkuma reefii quraana keessatti shayni qara'anii biraa taran kuntum khayra ummatin ukrijat linnaasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wallahi jaaltu ummataa taatayyaa ummanni nabi muhammad kun maaliidhaan hamtuurraa wal dhoowwuudhaan kayriidhaan kayriitti wal ajajuudhaan obboleettiin teenyas galtee akka hamtuun goon salaan Itoophiyaa keessatti jabaataa akka durii akka wanni san bishaan ho'aan hin jiru Itoophiyaa bishaan qorra jira subii salaan subii faarii ulfaataa mee dadhabee takkaa ciisee kaa jedhanii jechuun namatti ulfaataa obboleettiin keenya akkuma reefii salaata amaanaa siin jedhannus salaata amaanaa nama barsiisuu amaanaa masgiida deemuu amaanaa siin jenne irra deebiidhaan nasihaa walii dhaamuun barbaachisa waan ta'eef irra sii deebi'a malee atis nama dhiisuu miti nama maalii fi ibaadaan waajibaa nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam rabbiin kenna wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka al-yaqiin haga duuti sitti dhuftutti hafuura fudhadhu jenneen bar salaan tun haga silaa nama lubbuun nama keessa jirtee haga silaa namni akeekuu bira taree qalbii keessa yaadu takka nama faana jirti akkasii salaata dhiiftaa fi miti yoo akka tokko tokko Itoophiyaa kana keessa ni ulfaataa beeytanii bishaan qorraa fa'aatu jira bishaan ni qorraa Itoophiyaan tuni akka achiisa mukayyaba bishaan itti kaahanii ka bishaan ho'aa irraa wanti godhan sun hin jiru yoo bishaanis ho'aa ta'uu baate yoo bishaanis mukayyaba wanni itti kaahuu baatan biyyuu bishaan qorraalee yoo dhiqatan ho'aa yoo hin danda'anii akkasii inshallah ni jabaataa Itoophiyaa kana keessatti akkasitti rabbiin salaata isoo nama qulqulluun kee gaarii galtee hiriira bartee jirtu kana litti barsiiftee sheeka kee irraallee ilmiin akkuma beekamu eega namni waasati malee namarraa bitanii jedhanii tokko ilmi namni baratee namaan barsiisee namni sun eegasii namaan fayyadu irra deebuudhaan maashaallah baga rabbiin keessee baga rabbiin karaa nagaa si haa galchuu nama taa'ee rabbiin si haa galchuu waan biraan dhabdee yaaddaftee jirtu rabbiin si haa guutu waan duraan na hir'isa jettee ati yaaddee biyyaa baatee taguutamte rabbiin si haa galchuu waan ati itti yaaddee hin jenne taa'atii naataatii hin beekne rabbiin maatii kee guutuu warra kee guutuu rabbiin si haa galchuu irra deebiin siin jechuu barbaada. Inshallah ga ustaazonni biraa nu dhufanii ustaazi Abu Salih Al-Fawzan barataa keessan keessaa namni du'aa'ii namaa godhu hin jiruusi osoo markata kiyya taate maa nama du'aa'ii shaashampaa godhu isinii baasaa nama maal goonare masumayyaan fa'aa biran jirani du'aa'ii goota waan biraan gootan isin karaa nagaa gali jedhaatu ammaa obboleettii teessanii Zainab fa'aas ni jirtanii namni hedduu yoo jira kana yaatan ummiyaasin du'aa'ii gootaniif inshallah ga ustaazonni biraa dhufanii ustaaz Allahu akbar aba deebi'anii anu qofa dhiisanii ani anuma ay hadisa ani qofa dhiisanii ay qabatanii natti dhuftanii maal jechuun baraka ustaazun jeddumaan ijoolleen nama zakkaa namatti hin kennitu deemnee waa shakkalaata deemnee afwadee nurra laalina dhugaman jirtu sagalee riisin deemteere deemani Allahu akbar waliif fiddanii kareefe sagalee boo'ichaa hin taane ammaa kun kolfaafuun mataani bara anu sagalee san duraan isin qubadhee ture xiqqishu amma bah jettan anu irri na qabeetti qubase inni rafee amma ka'e garuu dammaqi jira jechuun baraka gola kana hirriba nama qabsiisa waan nyaate yoo bishaan itti dhuge bishaan san dhudhuunne waan nyaanni dhufu jira nurra laalin hirriba nun qabsiisina hirriba gaa jedhan ammallee ta'ii kamuraasa maskara bara yeroon maskara ta'ii kamuraasa maayii inshallah nan dhufame inshallah akkasumatti jajjabaatan inshallah rabbiin sinaa deebisu
Haya baratun nisba kana gaahin tani ustaadin nisba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Inni asin mana tiftan si tuwa ngalle ta tunar rango zani anan masakalin da dabatu din kam. Wallahi bakka barattoota jala kanatti nagaa argee warri uumamuu godhaleen baay'inaan jedhanii sanii malee kan dinarraa bu'uura jedheetini. Akkas wallahi ani asliin marhaba isiniin jenne ka ustaazota ka barattoota baga nagaan nu dhuftanii eegessa obboleettii teenya tana nurraa qoodamu nu dhuftanii du'aayii nu gootanii nyaadhaa dhugaa sangallee hin jira keekallee waan isin barbaachisa buutuun hin jira nyaanni yoo hirriballee barbaaddan ka birriin qabatanii nasaa bultanii isiniin jenna doktorrillee hin jira wantoota keenya keessa kanaafiyyuu akkasuma obboleettii teenya qaalii gaarii kabajamtuu akkaan jaalannu tammootu ka diin irratti walitti nu qabde tayyibaa aarsaa hedduu markaza kana keessatti kafaltee yeroo dheeraadhaaf nu wajji barattee rakkoo fi bal'os wallahi kan wajjiin as geettee rabbiin karaa nagaa isii hagaltu yoo du'aayii taate ustaazonnoon hambifanne wallahi waan isin hambifattan hin qabdanii gorsallee taananiin kaanu isinirra hin beeynu isinumatu nurra beeka wallahi rabbiin karaa nagaa nu hagaltu fayyaan milkii rizqiin diini duniyaan aafiyaa bareedu rabbi isii kenneefi maatii isiite rabbi wal isii haa qunnamsiisu inshallah wallahi kaanama biyyormaatitti deebi'u mina ummoo biyyumufii taa'eetiniin dalagateetini wallahi haara itti baafatu tama dalagate keessatti rabbi nama akkasii isii haa taasisu isinillee warri ustaazota kabajamaa ulfaadha rabbi isin haa kabaju akkuma ummootu isin wallahi geegessaan obboleettii teennaa daruurii ta'eetiniin isin waamicha keenya nuuf awwaattanii dhuftanii wallahi ka akkasuma malaayikaan rabbii kan nyaane tan dhuyne du'aillee isinii haa gootu waa kulli isin jala haa awwaattu khayrilleen wallahi tadiinillee ta duniyaallee rabbi walitti isinii haa qabu galatoomaa ulfaadha wallahi ka hedduu takka isin jaalannaan walitti rabbiin isin haa jaalatu akkatti nu bareechitanii du'aayii nuuf gootanii barattoota teessanii wajjiin dhuftanii urjiiwwan samii warra fakkaatu wajjii dhuftanii as keessatti argamtanii isinuyyuu baay'ee isin galatoomfannee maaliif har'a namni halkananiif bajennee hin hiyyaannee garuu immoo as keessatti argamtanii wajjiin qoodamuu keessaniif jazaa teessan waaqa isinii kafallee hin dandeenyu haaliif isinii haa kafaluu jabaadhaa wallahi kaa rabbiin fayyaa isinii haa kennu umrii isin haa dheeressu ustaazonni kaas keessatti hafanii fi kadeemanillee karaa nagayaa nu galuu mana nagaatitti galuu riskiin galuu diini duniyaan nu galuu as keessatti nu hafanillee yoo lakki hin gallu akkanumatti isaan bira teennee du'aayii godhaa fi bullaa yoo jedhanillee hamata garakkoon hin jiru jennaan boodan bultii hin jira waanuma isaan barbaadan guutuu nutu qopheessan ishee fi mawjuud kanaafi akkasii isiniin jedha kaa wallahi du'aayii tana warrumanatti aanatti dabartaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بني آدم الله يقول مرة أممو كان يسأل أفرع منه بيجا بقل له في ناس درك مرة يا حد يحسن بيته تاني والبانك أستاذ بن نجلا كنا قرروا بينا جد من بيته تاني والكابانك ويا هايا warri abuuti warri umuu inni qabaa barkaa walaa qabanyumma akkasi mashallah tabarakallah ummiyaas rabbi sin irraa jaalatti jennaa illee naarina dhugaa rabbi warra umuuti warra abuu kanaa bakka hundattu bakka ol gad bu'aa ka ummiyaasin dhugaa rabbi maal jechuudha ummiyaasin ol deebi'a seeroo geeraati akkasi warri ummuuf warri abuullee hundumti keessanuu masha Allah isinin jenneerra akkasuma kuwwan illee hundumtuu galatooma akkasuma jennee jira wal balleechine maloo jajjabaadhaati akkam maayii qabattan ustaaz Miftaahuddin
لا إله إلا الله برشة كليت نبرة والكل جراسني ما هي بدأ إن شاء الله بوليتي تنم ياسين يسرب الراجع لتو جاسها غاري دعائي غاري بوليتي تسكوتي نسيها نم مچا باتي آنن تاتي كمورو منجرسن ماليكي دعائي تابار راقي بلام تربي كي نبديكا أستاذ زراقي بلام تبرتاي راقي بلام تسربي كي نبديكا سنيفو دعائي بريد دورا سغلين كيو بدوه جراته سنامت نبرا وكي سنه سغلين كبتو جرا إن شاء الله كسمة أستاذنا جل كانت هذا ماما سمبرا نحن براتي دعائي نقول سميو الرئيس بلالو الرئيس نحن مركب نحن برباد مركبوتو كبدواتك كون سباتني سندرو مايكي بناتني برباد دنر كبافتني كسمة كافونه دعائي سميو نماذج جتيا أستاذ تمي تمان فتا نقولتني نسيان ودامتني والسيكاسيبنا سيكون سنوان تاتي فكسي والبريجبنا إن شاء الله بلتي نسكرانا بها ربنا حبل في الديبي أنجتشا ما شاء الله ربنا كرانا جها والرجاري والرميلكي والربريد إن بوينا سي توبيان بيجت بوينا يو تقال أني جم مدام ولا ما كاتني ببوتني ما نما ببو خنا كاتو ما نرجو برا itu kan tulis اسمه نبوت جزاك ركو اسمه تاني بسم الله بسم الله Bukan aku ni bukan aku sih karena saya tak ada tapi pun nak kau mah. Bagi saya nak berarti bara. Warre abu di warre murah kong kapan ega. Warre singgala tak ada kan. Maaf ya muskilah kan. Tunggu batin kapan. Kira pun negatif jadi Allah akbar. Ustazuna digim tidur beras zebar tidak beras zebar ganti kabbana pula bau ganti kabbana jala wala cepat sini sudah masuk wallah bara cibica itu ustaz ya kita cibica itu ya kabbana sini abu rakong kabutan ini sendiri abu rakong kabu Abban Salih lah, Salih me bishani bicara kaya. Sagale wes dia kujira. Rakong kaba, wallahi sagale no mata kesinjai kanjira nugara pahajij. Sagale nagara juga mesti dia kujira. La ustazuna sagale bagi sendaga harwale no ambrara. Sagale kalau kujira, apa tu? Tujuan sagale bra. Sagale bra nagina azil. Warre azil irda sagale bra nagina sagale ustaza bale. Nda terago sagale bra. Kan lebih jerta kan apa sih batin watakan Ustaz Habib watakan jalakan arbu jira Abu Ja'far pada Ja'far Pak Azza jira unuba sabar garb warabu fi Abu umman unuba Kalau orang dividi kemudian saya dikurani ufani dan bunat dan saya itu kilfatani apa angka kaga berasu tegaknya di mana saja Ja'farul Baqir masya Allah Abu Ja'far berfati tidak ada ini baratul gini di fama edon ugan di fama edon ugan baratul gini hiwa akasuma Abu Ja'far Ummu Ja'far sana jukun olga uccu akkuma tokko uffatanii natti fakkaata ol baara abbi wajjira silla jechuudha du'aa inni goota du'aa isin irraa fudhannamee Abbaa Ja'far kanan ija kana kadhee deebi'a ija kana kadha'anii hin beeku ani hawwaa tana ijji nagarti Allah mungkin baas mungkin siapa kau tadi siapa kan dia macam biasa kan bisa baik negar wallahi Abu Ja'far kita ni jeratan ulama wahani maka kita boleh ani jeratan ini apa ni mah warri Ummu Ja'far Abu Ja'far laiki ko fonna rob saru garabbe laiki ko fana bana warra gar taniya ko wah ni jira ya wa ai warra da Abu Ja'far warra jeratan wa yana jela ka bangela tan ana berapa Jangan menagala tapi kata dia lebih baik masyarakat desa dia boleh bahu kita ni jalan kereta ujian nak kate ganar buba yalla la kosi ana raga kulani memang jadi kita ada tambah santai
jiru an olin bahu marat ma Allahu akbar. Bismillah ijoolleen ni rafte ustaazun argaa Allahu akbar. Abbaan Jaafar dhufan gaadha. Jaafar achuma jala qaqqabanii waliin bahin achuma ture irraniin ol bahanii jirani. Allahu akbar. Welcome Abu Jaafar. Bagana gaadha.